dhaloota Kiristoosiin dura Masriin waraqaa yabbuu paappiras jedhamu kalaqxe. Qareeyyiin naannoo galaana Meeditiraaniyaanii hanga mootummaa Kuush Nubiyaa jiran xalayaa dhuunfaa fi motolee dursee nagahee bittaa fi gurgurtaa bulbula cileetti muka qalloo tuqsiisaa barreessuu eegalan. Kitaabni akkaan daqii maramus yeroo suma mana warra fara'oonotaa keessatti barreeffame. Waggoota dhibba baay'een booda namtichi Jarmanii Guutenbergi maashinii maxxansaa jalqabaa socho'u Awurooppaa fi addunyaaf gumaache. Warraaqsi maxxansaas achumaan jalqabe. Afrikaan tarree warra qarooma barreeffamaa jalqaban keessa haa taatuyyuu malee saboonni ishee baay'een beekumsaa fi ogummaa isaanii afoolaan daddabarsaa har'a ga'aniiru ammas ittuma jiru. Jaarsi Afrikaa tokko gaafa du'ee amma manni kitaabaa tokko gubateetti jechamni jedhamus kanuma ragaa ba'a. Maanguddoowwan argaa dhageettii Oromoollee Insaayikiloopiidiyaa seenaa fi aadaan irraa waraabamee hin dhumne jedhamu. Haa ta'utii seenaan barreeffama Oromoo as dhiyoo akka hin taane barreessitoonni fi qorattoonni ragaa ba'u. Barreessitoonni fi qorattoonni kunneen akka jedhanitti warri Baalee waggaa 800 dura amantii Islaamaa fudhatanii achumaan qarawuu jalqabuun isaanii bu'uura ogbarruu Oromoo akka ta'es barreessaniiru. Bara 1682tti afaan Oromoo Awurooppaatti jamaxxansaa arge. Lammiin Jarmanii Rudolf Yuukoo jedhamu afaanota Itoophiyaa biroo wajjin kitaaba waan akka galmee jechootaa maxxanse. Masaraa fi mana murtii Gondor keessaa afaan Oromoo qixxumaan barreeffamarra ooluusaa kan barreesse Jeemsi Biruus weedduu Solomoon gara afaan Oromootti jijjiire. Ergasii qorattoonni fi barreessitoonni Faranjii baay'een kutaalee macaafa qulqulluu gara afaan Oromootti geeddaraniiru. Galmee jechoota afaan Ingilizii gara afaan Oromootti, afaan Oromoo immoo gara afaan Ingiliziitti hiikaniiru jedha barreessaan kun. Kun hundi egaa kan ta'e immoo otoo Nasibii fi Asteer Gannoon kitaaba afaan Oromoo maxxansaan hin gahin waan ta'edha jechuun seenduubee ogbarruu Oromoos xiinxalanii jiru barreessitoonni kunneen. Ogbarruun immoo hojii kalaqa ilma namaa dhugaa hawaasa keessa jiru bu'uureffachuun akkaataa miidhagina qabuun haala aartiin kan dhiyaatudha. Ogbarruun afoolaas ta'ee barreeffamaa amaloota nama bashannansiisan barsiisuu, kakaasuu, kofalchiisuu, qirqirsuu, gaddisiisuu, gammachiisuu, amansiisuu fi kan kana fakkaatan of keessaa qabudha. Akka sari'uun barreessetti ammoo ogbarruun waan barreeffame mara qofa osoo hin taane afoola kanneen akka walaloofaa ni dabalatas jedha. Ogbarruu laalchisuun Asaffaa Jaallataa akka lafa kaa'etti ammoo safuu fi falaasama hawaasummaan kan itti dhiyaatudha. Hojii kalaqa kamiyyuu keessatti yoo dhimma hojii sanaa isa goroo hin ta'in ilmi rakkinaa safuu osoo hin ka'in hin hafuu jedha. Hayyoota garaagaraan jechi afaan Ingiliziitiin literature jedhu afaan Oromootiin ogbarruu jedhamee hiikame. Haa ta'u malee jechi ogbarruu ogummaa barreeffamaa ta'uu bu'uureffachuun barreeffama qofaaf kan jedhanii mormanis ni jiru. Uummanni Oromoo ogbarruu ofii qaba. Ogbarruu fayyadamuun haala jiruu fi jireenya isaa ibsata. Ogbarruun Oromoo yeroodhaa gara yerootti suutaan dagaagaa kan dhufedha. Haala guddinaa fi dagaagina ogbarruu Oromoo keessatti dhiibbaa mootummoonni darbanii biyya kana bulchaa turan irraan ga'an irraan kan ka'e afaanichi carraa afaan hojii, afaan barnootaa, afaan sabquunnamtii, afaan qorannoo fi qo'annoo akkasumas carraa afaan barreeffamaa ta'uu sadarkaa eegameen argachaa turuu dhabuun quucaruu danda'eera. Waggoota dhiyootiin asitti ammoo katabdoonni qalamni isaanii mirkisee fi comni sammuu isaanii akka eebbifamuuf jiila beekumsa qopheessan irratti karaa foddaa sabaa himaalee Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaatti waamicha wayita dhiyeessantu mul'ata. Namoonni lakkoofsaanii xiqqaa hin jedhamnes yaa'ii kanarratti argamuun dhangaa beekumsaa qooddachuu isaanis arguun baratamaa dhufeera. Garuu mi'aa ta'uutii kitaabonni torbeetti eebbifaman kunneen dubbisaa qabu moo girgijjii yookaan sheelfii dunkaanaatti awwaarisaa nyaata laata? Barreessitoonni kunneen warra dubbisee katabu moo katabee warra dubbisu gaaffiin jedhu yeroo ka'utu mul'ata. Barreessitoonni fi qorattoonni Oromoo waa'ee ogbarruu Oromoo maal jedhu laata? Qulqullinaa fi baay'ina ogbarruu Oromoo sadarkaa durii fi ammaa maal fakkaata?
fakkaata kan jedhu irratti xiinxala barreessitootaa fi qorattoonni Oromoo lafa kaan keessaa muraasa isaanii kanan dubbise irraa qophiilee aadaa keenya irraatiin kanan isiniif qoodu ta'a hanga xumura qophichaatti faana turaan immoo affeerraa keenya. Aadaa bareedaa qabna injiru kakeenya gitu seenaa bareedaa qabna injiru kakeenya gitu meeshaa faaya Oromoo kumni deembitu. Barteen yoo kanaadhaan dubbisuu hawaasa keessa jiru akkamii gaaffiin jedhus nama kitaaba eebbisuu dhaqu keessaa kan kitaaba hin bitatiin galu akka caalu ragaan jiru kan mul'isudha. Kunis barteen yookaan aadaan dubbisuu hawaasa keessa jiru hundee gadi akka hin fageeffanne kan agarsiisudhas jedhu xiinxaltoonni barreeffama ogbarruu Oromoo. Kitaabileen baay'een agarsiiftuu hin qaban waan kaleessaa fi har'aa himuu malee kan egeree kan hin akeekne ta'uu qorattoonni xiinxalanii kan jiran ta'udha. Seenessawwan barreessitoota baay'ee gara tokkotti kan luucaanii fi fedhii dubbisaa guutuuf waan barreeffaman fakkaatu jechuunis ibsanii jiru. Barreessitoonni baay'eenis waan isaan barreessan wal fakkaata ta'uun isaa waan walirraa ilaalanii barreessan fakkaata kanneen jiranis hedduudha. Afaan Oromoo sirriitti qubeessuu dhabuu barreeffamoota sirna tuqqaalee sirnaan hin hordofne kitaabonni walaloo fi asoosama irra ce'anii seenaa fi xiinxala siyaasaa jabaa qabatanii barreeffaman hin jiranis kobii dubbistoota hedduuti. Qorannoon ogbarruu jala bu'ee fayyadamummaa isaanii fi dadhabina isaanii saaxilee kallattiifatee akeekus baay'ee xiqqaadha jedhu. Barreessitoonni fi qorattoonni Oromoo waa'ee ogbarruu Oromoo maal ta'uu akka qabuu fi maal irratti xiyyeeffachuu akka qabu rakkinoota barreessitoota Oromoo mudataa jiru mudaalee ogbarruu Oromoo keessatti mul'ataa jiranii fi karaa fuula duraatti maal gochuun akka barbaachisu yaadota garaagaraa dhiyeessaniiru. Qorattoonni ogummaa Oromoo jechoota afaan Ingiliziitiin literature yookaan oral literature jedhaman jecha afaan Oromootiin bakka buusuuf yookaan jecha isaanii bakka bu'aa jedhanii yaadanii ibsuuf yaalii godhaa turaniin har'aan kana akka barbaadametti ta'uu baatullee yeroo seenaa fi sirnaa akkasumas kalaqa afaan Oromoo dubbatamu jechoonni itti fayyadamaman ni jiru. Haa ta'u malee xiinxalli qorannoo jechoonni kun dhugummaan waan yaadamee bakka bu'anii ergaa dabarsaa jiru jedhu gadi fakkeenyaan ammallee irratti hojjetamnes jedhu. Oromoon yeroo ammaa kana bifa afaaniin himamulleenis ta'ee fi bifa barreeffamaatiin kan ibsamuu fi himamaa jiru kalaqaa jiru. Garuu qorannaan dhimmoota kana jala bu'ee faayidaa isaanii fi dadhabina isaanii saaxilee kallattii ifa ta'e akeeku baay'ee xiqqaadha. Fakkeenyaaf sadarkaa digirii sadaffaa yookaan PhD'tti ogbarruu Oromoo irratti qorannoon hojjetaman hanga ammaatti baay'ee muraasa ta'udha. Haa ta'u malee barreeffamni kalaqaa tokko fakkeenyaaf asoosamni yookaan guboon walalootaa tokko ogbarruu Oromoo jedhamuuf ulaagaa maalii guutuu qabaa gaaffiin jedhu xiyyeeffannaa keessa galuu akka qabus kaasu. Akka waldaan barreessitoota Oromoo ulaagaa kaa'etti barreeffamni kalaqaa tokko akka ogbarruu Oromootti fudhatamuuf xiyyeeffannaan kan kennamuuf qabu afaan ittiin barreeffame osoo hin ta'in qabiyyee fi kaayyoo isaatu ilaalamuu qaba jedhu. Ulaagaan tokko qofti akka hin taanellee irratti walii kan galamudha. Qabxiin inni duraa ogbarruu Oromoo afaan Oromootiin barreeffamuu qabaanis kan irratti walii galamudha. Sababni isaas gar-tokkoon afaanichallee waan guddisuufidha. Haa ta'u malee inni guddaanii fi kan beekamuu qabu afaan Oromoo afaan kamiyyuu caalaa falaasama amaleeffataa seenaa aadaa duudhaa ergaa dabarsuu fi muuxannoo uummata Oromoo kan ibsu isaa waan ta'eef ogbarruu Oromoo barreessuu keessatti ulaagaa sadarkaa duraa qabatudha. Akkasumas qabiyyeenii fi kaayyoon barreeffamichaa muuxannoo miidhaa quuqqaa siyaasa dinagdee hawaasummaa qabsoo diddaa fi mormii garbummaa fi walumaa galatti dhimma Oromoo ilaallatu kamiyyuu bifa Oromoof liqinfamuun dhiyeessuu qaba. Qabiyyeen kun yeroo afaan biraatiin fakkeenyaaf afaan Amaaraa, afaan Ingilizii, afaan Faransaayii fi afaanota biroo kan biyya Itoophiyaa keessatti dubbatamanii fi biyyaan alatti dubbataman illee yoo barreeffame ogbarruu Oromoo jechuun ni dandeenya.
Rakkoolee ogbarruu Oromoo quucarsaa jiran keessaa muraasni fi inni guddaan dhiibbaa gama siyaasaatiin barsiisotaa fi qorattoota ogbarruu Oromoo akkasumas namuma dhimma Oromoo irratti quuqamaa fi kutannaan dhageessan irratti waggoota dheeraaf gahaa turedha. Seenaan akka ibsutti namni dhimma Oromoo biyya Itoophiyaa keessatti hojii kooti jedhee itti xiyyeeffatee hojjetu kamuu kan hin adamsamiin yookaan sodaachisuun ittiin dhaadatamin hanga yeroo dhiyeenyaan asitti hin jiru. Hedduun isaanii hojii itti dhabaniiru, lubbuus itti dhabaniiru, mana hidhaa keessatti dararaa cimaaf saaxilamaniiru, biyya isaaniitii fi maatii isaaniirraas ari'atamaniiru. Barreessitoonni fi qorattoonni akka jedhanitti sirnii fi tarsiimoon mootummaan biyya kanaa hordofuu guddina ogbarruu Oromoo kan quucarsudha. Hanga ammaatti wantoonni sirreeffamuu qaban hangana jedhamuun hin danda'amu. Fakkeenya yuunivarsiitotaa fi kolleejota keessatti bakkii fi deeggarsi ogbarruu Oromootiif kennamaa jiru xiyyeeffannaan ilaalamuu akka qabudha. Sababuma dhiibbaa fi hacuuccaa siyaasaarraan kan ka'e deeggarsi gama abbootii qabeenyaa fi uummata bal'aa irraa guddina ogbarruu Oromootiif kennamuu qabu baay'ee gadi bu'aadha. Namoota muraasa jiruu isaanii irratti murteessanii gumaacha dhuunfaa isaanii godhaniif malee deeggarsi jabaan guddina ogbarruu Oromoo kanaatiif godhamaa hin jiru. Hubannaa fi odeeffannoon faayidaalee ogbarruun saba tokkoo sabicha sanaaf kennuu qabaachuu dhabuun illee rakkoolee akka laayyootti ilaalamu miti. Qorannoo geggeessuuf illee qarshiin dhimma kanaaf ramadame qaamni dirqama isaa fudhatee socho'u kan humnaa fi beekumsa yookaan dandeettii gahaa qabu hin argamne. Dhimma kanaaf kan dhaabbate waldaan barreessitoota Oromiyaa illee dhiibbaa kana jalaa miliquu hin dandeenye. Barreeffama kalaqaatiin wal qabatee keessattuu asoosamaa fi walaloo yoo fudhannee kitaaboleen humna namoota dhuunfaatiin maxxanfamaa jiran baay'een isaanii qabiyyee fi jechoon yookaan qulqullinni afaaniin kan isaan ittiin barreeffaman sadarkaa dubbifamanii hubatamuu hin dandeenye ragaa jiru. Namoonni kaka'umsuma qabaniin barreessaa jiru malee leenjii fi barumsi gahaan kennamaaf hin jiru. Muuxannoo walirraa akka hin qooddanneef illee qaamni dhimma kana qajeeltootti fudhatee namoota walitti fidu hin jiru. Dabalataan manni maxxansaa kan qulqullinaa fi cimina kitaabotaa kana to'atu kan gulaaltota yookaan ediitoroota cimaa qindeeffatee hojjetullee kan hin jirre ta'uunis xiinxala qorattootaa fi barreessitootaati. Warri hojii kana jalqabuuf yaalanillee Finfinnee keessaa deeggarsa mootummaa dhabuun dhiibbaa garaagaraatiif saaxilamaa jiru. Walumaa galatti hojiin hojjetamaa jiru sababii namootii tattaaffii godhaa jiraniin deeggarsa dhabuu isaaniin irraan kan ka'e beekumsaa fi muuxannoo gahaa hojii ogbarruu dubbisuu fi barreessuu dhabuuf akkasumas xiyyeeffannaa cimaa waan barreessaniif kennuu dhabuu isaaniirraan kan ka'e qulqullinni isaa baay'ee kan gadi bu'edha. Keessumattuu hojiin ogbarruu cimsanii xiinxalanii dubbisuu gaafata. Haa ta'u malee dargaggooti yeroo ammaa kana barreessaa jiran baay'een isaanii muuxannoo fi amala dubbisuu cimaa waan hin qabneef kitaabileen isaan barreessan seenaa afoola haala yeroo fi muuxannoo hawaasa Oromoo bifa qindaawaa ta'een dhiyeessuu irratti hanqina cimaatu mul'ata. Caasaa fi qindoomina asoosamoota maxxanfamaa jiranillee ulaagaa asoosamaa sirriitti kan guutan miti. Kana hambisuuf silaa qorannoonii fi gulaalliin beekumsaa fi muuxannoon deeggarame godhamuu fi qabaa ture. Kun garuu bakka hin jirretti hojii qulqullina qabu eeguun hin danda'amu. Kana malees sirni badhaasaa fi beekamtummaa hojiilee cimina qabanii fi barreessitoota kutannoo agarsiisaniif kennamuu dhabuun isaa caalmaatti rakkinoota kana hammeesseera. Kanaafuu ogbarruun Oromoo yeroo ammaa kana keessattuu hanga qulqullinaatiin sadarkaa kufaatii guddaa keessa jira. Warri duraan asoosamoota ciccimaa uummata biratti fudhatama guddaa argatan barreessaa turaniyyuu rakkoolee garaagaraa irraan kan ka'e barreessuu dhiisanii jiru. Xiyyeeffannaan jiru gara miidiyaalee hawaasaa irratti maxxansuu qofatti deemaa kan jiruunis xiinxala barreessitootaa fi qorattoota ogbarruu
Oromooti. Rakkoolee kanaa fi kanneen biroo fi yaadonni furmaataa waldaan barreessitoota Oromiyaa cimsamee gama mootummaa fi uummataatiin illee deeggarsi cimaan kennamee fi dirqama waldaan barreessitoota Oromiyaa tokko akka bahu jajjabeeffamuu qaba. Dabalataan immoo kan afaan Oromoo irratti hojjetuu fi qorannoo geggeessuu akaadaamiin afaanii jiraachuu mala. Kunillee biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa waliin kan hojjetan kutaaleen kanneen akka qorannoo fi qo'annoo afaan Oromoo kan kanaan dura hojii gaarii afaan Oromoo irratti maxxansiisuun hanga danda'ametti guddina afaan Oromootiif gumaachaa turan qaamota biraa waliin waldeeggaruun ogbarruu Oromoo irratti ciminaan hojjechuu qabu. Akkasumas manni maxxansaa qulqullinaa fi namoota muuxannoo qabaniin hoogganamuu hundeeffamuu qaba. Barreessitootaa fi qorattootaaf haalli isaan barreeffamoota isaanii uummata biraan ittiin gaatan mijachuu fi barbaachisaa. Kanneen akka sirna badhaasaa fi beekamtummaa kennuu fi hojiilee hojjetaman qeequu fi gulaalliin illee amaleeffatamuu qabu jedhu beektonni kunneen. Gama biraatiin afaan Oromoo afaan barnootaa miidiyaalee qorannoo fi saayinsii erga ta'ee dagaagaa dhufus rakkooleen afaanicha keessatti mul'atan keessattuu barreeffama irratti addatti mudatan qajeelchuudhaaf wiirtuun tokko ni barbaachisa jechuun beektonni gaafachaa turaniiru. Inistituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo rakkoolee afaan Oromoo sirnaa fi bifa waltaawaa ta'een barreessuu furuu dabalatee guddinaa fi dagaagina afaanichaa irratti xiyyeeffannoo addaa kennee hojjetus hundaa'eera. Rakkoo fi dogoggora hawaasa keessa jiru qaamni gaafatuu fi sirreessuuf aangoo qabu hin turre, amma garuu labsiin aangoon inistituutichaaf kennameera. Inistituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo amma hundaa'ee hojiitti jiru kun afaan Oromoo dabalatee aartii fi seenaa keessatti waan jallatee qorannoo fi karaa saayinsaawaa ta'een akka qajeelchuu fida. Inistituutii kana keessattis garee afoolaa fi ogbarruu, garee qorannoo galmee jechootaa, garee qorannoo caasluugaa afaan Oromoo fi garee qormaata waaltinaa fi moggaasa jechootaatu gurmaa'ee akka jirudha. Haa ta'u malee sirna barreeffamaa afaan Oromoo keessatti rakkoon dogoggora qubeessuu kan duriirra babal'ataa akka dhufe kan ijaan argamuu fi xiinxalli jirus kanuma kan ragaa ba'udha. Kanaaf immoo har'allee gaaffii guddaan jiru akaadaamiin afaan Oromoo ni barbaachisaadha. Inistituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo aangoo dhimmoota afaan aadaa, aartii fi seenaa Oromoo akka qajeelchuuf labsiin aangoon itti kennames rakkoolee caasluugaa afaan Oromoo sirreessuu irratti hojii guddaan kan isa eeggatu ta'uu hubachuu qaban ergaa qophichaati. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma ogbarruu Oromoo ilaalchisee qophiin gama leelloo aadaa keenyaatiin qindeeffannee har'aaf isin biraan geenye kan hangammaa ture. Torban qophii leelloo aadaa keenyaan mata duree kan biraa qabannee hanga walitti deebinutti nagaan tura.